Egaa vaayirasiin koronaa biyya keenya seenee akka jiru beeksifamee jira. Karaan vaayirasiin kun darbu tuttuqaadha. Kan ofirraa hambisuudhaaf immoo qabeenya saamunaadhaan yeroo baanee gallu. اوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام ጤና ይስጥልኝ ከፍንፍኔ ባላደራ ታላቁና ብቸኛው እንደውም ከሰባዊ መብት ተከራካሪ ፕሬዝዳንት ማሜ የተላለፈ መልእክት ነው። እንግዲህ ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ ማለት ነው እንደሚታወቀው ሀገር ቤት ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጪ ኮምፒውተር ይችላል ሙዚቃ ኮምፒውተር ይችላል እንደሚታወቀው ነገ ልናገለግለው ተረክበን ስናሸንፍ ማለት ነው ልናገለግል ያቀድነው ህዝብ እንዲሁም በጣም ውጣ ውረድን በጣም ብዙ ችግርን አሳልፈና ብዙ ፍንፍኔና የፍንፍኔ ከተማ ነዋሪ እንዲሁም መላው ኢትዮጵያ ነገ ሀገር ተረክበን ስናስተዳድራችሁ ጤነኛ ሰዎችን ማስተዳደር ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ማለት ነው ሁላችሁም እጃችሁን በሳሙና መታጠብ አለባችሁ። አንድ ሁለተኛ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ወደ ሌላ ሀገር ጉዞ አሁን የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ማለት ነው መንገድ መዝጋት አለበት። እንዲሁም ሺሻ ቤት መጠጥ ቤት እንዲሁም የተለያዩ ስብሰባ አዳራሽ ላይ የምትገኙ ሰዎች አጠቃላይ ማቆም አለባችሁ ማለት ነው። አርከፉኔ ከፈጀምቶተ ኢልማን ሮሞ መርክ ከሰለቹዳም አባኔ ማና ፍንፍኔ ኤርጋስኒፍ ደበርሳ አርከ ከሰን ጉያቲ የሮ ለማሰዲ ደደፍተን ቀጭ ቀብዶ ወልዱብሱ ዳባ አመስሞ መነሺሻ መነዱጋቲ በከነሞኒ ወልጋኑ እንትኒ ከሰን በቃ የሮ ዳፍ ሶዳበተ በረዱዳ አመስሞ ሰገሌዳኒ ሲንደርባ ዋንጀ ደሙ ደገኘ ጅራ ሰገሌዳ ነመዱ ኩበሰለ ቀበመ ፈገኘ ራዮ ሰገሌሳ ደጋሚ ዮ ኢየ ዮ ኩሪፈቴ ሰገሌዳን ሀንገ ሜትር ሸንተማቴ ኦዴፈኖ ደኩ ኢመርጀንሲ ዋን አመነ ቀቀበቹ ሂንደርባ ጀደማራ ቦሪፍታን ጀቹዳም ብየ ከነ ተቀበልኔ ብየ ከነ ፍቀኔ ኡመተ ከነ ቡልቹዳም ሀዳ ጀቹዳም ነገኛ ሳኤ ጉንድርቀም የሮ ሂዳሙ ቆፋምት የሮ ሂዳሙ ነዱራ ሂዳሜ የሮዱ ነዱራ ዱኤ ዱን ቀቡምት ዱኒ ኢኒ ዱአ ጫል ሂዳኒን ሂዳ ጫሉ ዱኩበ ከነቹ ከናፉ ዱኩበ ከነራ ኡመኒ ኬኛ በራረሙ ቀበቹዳ ነሞኒ መለቶ ዱኩበ ከና ቀብደን ነሞኒ መለቶ ነምኒ ዱኩበ ከናን ቀበሜ ሂንዱ አጀቹምት namni dhukkuba kanaan qabame hindu'a jechuu miti. Kanaafu of eeggachuu qaba jechuudha. Kan inni ittiin of eeggatu karaa kamiini dafee dhukkuba kanaan yoo qabamte mana yaalaa deemu mana yaalaa deemtanii dawaa argachuu tiriit godhamuun dirqama jechuudha. Maaliif hinduutan jechuudha yeroodhaan daftanii of hambifte jechuudha. Kanaafu namoonni mallattoon isaa awwala intini utaalluudha. Sana booda wanta akka adii wayii funyaan keessanii ba'a. Inni kaan dikaam dadhabdani bakka osoo waan tokko hin hojjetin yoo isin dadhabe koronaan isin qabeera jechuudha. Koronaa wanti jedhamu sun isin qabeera daftanii mana yaalaa deemu. Koronaa maalan beekama. Kanaaf koronaan isin qabeera jechuudha. Isinii galee keessattuu utaalloon namni utaalloon qabe hundinuu immoo koronaa qabe miti ammas kana bara irraan baqatinaa. utaallo ta'uu danda'a. Utaallo tokko funyaan keessaa waan takka bishaanii ba'uu lama dadhabbii bakka dadhabdani bakka hin bututtan. Egaa vaayirasiin koronaa biyya keenya seenee akka jiru beeksifamee jira. Karaan vaayirasiin kun darbu tuttuqaadha. Kan ofirraa hambisuudhaaf immoo qabeenya saamunaadhaan yeroo baanee gallu saamunaan sirriitti hidhachuun barbaachisaa ta'edha. Saamunaan harkatti dibanne gara sagalii soddomaa deegaa tokkootti sirriitti keessattuu qeensa jalatti fa'aa waan danda'uuf qeensa jala quba keenya jidduu sirriitti hidhachuun vaayirasichi yoo akka tasaa yeroo deemnu yoo baanee gallu akka keenya yookaan
taate gara afaan keenya tuqanne yeroo tokko bakka rakkoon akka nutti hin dabarre akkasumas immoo namoota akka waggaa fuunuu daa'imman keenya waggaa tokko rakkoon vaayirasicha akka hin dabarreef gargaara waan jedhameef kanuma uummata keenya jajjabeessuudhaaf kan godhaa jirra. Kanaaf uummanni keenya yeroo baatanii galtan yeroo geejjibaan deemtanii deebitan amma danda'anitti kan keessa sirriitti saamunaa argachuudhaan ofiis maatii keessanis ollas firootas warra wajjin hojjettanis akka baraartanii fi daddarbiin kubbaa kanas biyya keenya keessaa akka hin bal'anneef waan gargaaruuf kan akka yaaltanii isin dhaamuu barbaada. Galatoomaa uummata keenya biyya keenyas dhukkuba kana irratti haa baraaru.